Galchuma fooliin sannagaan soraa lakeeti VOA afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Qophii nam caqasuu jirtan tuni taabitootes 21tiif 22ti guyyaa boqonnaa lamaan. Armaan duratti hojjanna tokko hirrisanii deebina. Koronaa Itoophiyaatti argan irratti karaa nam Jaappaan irratti arganii warris waliin jirulleen akka itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti kophaatti baay'eetiin uf ilaalee. Sababa lammiin Jaappaanii tokko torban darbee koronaa vaayirasiitiin qabamuun isaa mirkanaa'ee namoota isa waliin wal argan keessaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa kophaatti of baasaniiru. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo lammii Jaappaanii kana waliin turtii daqiiqaa 20 waliin waan dabarsaniif kan ofii isaanii kophaatti turuudhaaf filatan. Erga namni kun qabamuun isaa mirkanaa'eenas Ministeerri Eegumsa Fayyaa Itoophiyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa namoonni lammii Jaappaanii kana waliin walitti dhufaa turan hundumtuu akka hordofamanii fi qorannoon akka taasisamuuf erga dabarsaniin booda Dr. Tolaanis isaaniif bilbilamee kophaatti of baasuuf kan murteessan ta'uu dubbatan. Fayyaatti warri waan kana hordofanii isaantu bilbilee natti hime dura jechuun biizines kaardii kun namichaa kenneen ture hordofiin isaan godhan baay'ee gaarii ture jechaadha. So namni tokkoffaa wanna galata guddaa jara kana kennuun barbaachisaa ta'a. Lammaffaa immoo namni waan kana amma fakkeenyaaf nama mallattoon irratti mul'ate sin jiru itti ganaa teestii gochuu kan deemaa garuu immoo waan akkasii egaa infoormeeshinii qabaannee of eeguun baay'ee gaarii nama biraatiif illee yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Keessattuu barnoota wajjin wal qabatee namni mana barumsaa keessatti nama baay'eetu barata. Gorsaa warri fayyaa kennu miidiyaa nama baay'ee dabarsaa jira gara garaa jechaadha. Kana dhibeen kunis akka ilaalee jirutti nama muraasa ajjeesullee kan danda'u ta'es jechaadha. Nama baay'ee daawwannoo biraa qabu malee namni baay'een kanuma fayyee deemuu danda'u. Namni paanikis ta'uu hin qabu baay'ee namni wanta addaa waan ta'eef sodaatiif horaa jira jechaadha. Kanaafuu rifaatii keessaa bahuun rakkoon isaan hooquun namni maatii isaanii pirootekti gochuun wanti kun tuttuqiin darbaa akka dubbisnee ilaalletti tuttuqii irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Lammiin Jaappaanii kun hojii waliin hojjenna jedhee mariif dhufe baay'eellee wal bira hin turre kan jedhan Dr. Tolaan hanga qorannoon adda baafadhutti jedheen kophaan jiraa jedhan. Wajjin hin hojjenne nu daqiiquma 20 biiroo keenya dhufanii waanuma barnootaa kana dura warra jaayikaa jedhamu dhaabbanni jaayikaan kun duruu barnootarra hojjechaa ture. Isa san cimsinee hojii barnootaa irratti hojjechuu barbaadna kan jedhu nu kaasanii daqiiqaa muraasan wajjin mari'atanii deeman malee waan biraa wanti nu wajjin hojjanna hin jiru jechaadha. Ani kophaatti baatee mana keessan jira warri fayyaa immoo na hordofaa jiru anamma guyyaa 11ffaa keessan jira garuu amma teestii gochuuf warra fayyaa gaafadhe akka teestillee ta'ee maaliifi namicha isa wajjin guyyaa hedduu turellee teestii ta'ee jira rakkoon irratti mul'anne kan jedhu na kaase nuti kontaaktiin keenya baay'ee xiqqaa waan tureef teestii godheetillee mooruuf laaluun barbaada jechaadha. Lammiin Jaappaanii dhaabbata deeggarsaa jaayikaa jedhamu keessatti hojjetu kan dhimma barnootaa irratti waliin hojjechuudhaaf mari'achuuf gara biiroo isaanii deemu kan dubbatan Dr. Tolaan yeroo sana biyya alaatii reefuu akka dhufus ibsaniiru. Namni kamiyyuu sodaa tokko malee yoo mallattoon vaayirasii kanaa irratti mul'ate yookaan ammoo nama mallattoon isaa irratti mul'ate waliin wal quunname kophaatti of baasee qorannoo barbaachisu taasisuu qabaa jedhan. Akka aadaa biyya kanaatti harka wal fuudhuun jaalalaaf kabaja ibsaa kan jedhan Dr. Tolaan amma garuu karaa ittiin dhibeen kun daddarbu keessaa tokko waan ta'eef harka wal fuudhuun nagaa wal gaafachuun dhiisuun amaleeffatamuu qabas jedhan. Tuttuqiin darbaa akka dubbisnee ilaalletti tuttuqii irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e harka wal qabuu dhiisuun kun barbaachisaa akka ta'ee fi kun immoo waan saalfachuu barbaachisullee hin qabu jechaadha yoo ta'e hapheen yoo ta'e kanaafuu kanuma gorsinan kennuu barbaadu jechaadha. Garuu kun amma namni walitti himuu qaba miidiyaan illee dabarsaa waan jiruuf nama sanaaf nagaan akka inni argatu ta'u yaaduu waan ta'eef kan ammoo yeroon kun hin darba amma akkuma ilaalaa jirutti biyyoonni rakkoon qunnamaa jiru warri akka chaayinaa kun ifaa to'ataa jiru namni yoo darbe walis harka fuudhus maalis jechuu amma danda'ama warri fayyaa annaawunsi godhutti waan kanarraa baraaramuuf namnis kana wal hubachuu namni boonuuf odoo hin taane fayyaa nama biraatiif yaaduu akka ta'anii kana poozitiivlii fudhatanii akka dabarsan ergaa kennuun barbaada garuu wantiin baay'ee ajaa'ibsiifadhe warri eegumsa fayyaa hordofiin isaan godhan baay'ee dinqisiifamuu qabaa jechaadha. Dhibeen koronaa vaayirasii erga Itoophiyaa keessatti mul'atee guyyoota muraasa lakkoofseera. Hanga yoonaattis namoonni 5 vaayirasii kanaan qabamuun kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa namoonni 3 lammii biyya alaati. Namoonni 2 immoo lammii Itoophiyaati. Namoonni mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate kanneen biroon bakka adda baafamaniitti tursiifaman keessatti akka qorannoon taasisamaafii jiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed mana maree ministeerotaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Tsahaayin galateeffannaa sirba Afrikaa keessaa biyyi 3tti vaayirasiin koronaa akka malee itti jabaate.
ittaanaan daayirektar to'annoo dhukkuba Afrikaa dhib kana uummata keessanirraa jabeessa eega tana tolchuuf ammoo qooda guddaa qabdanii jechuun bulchoota Afrikaatti dhaame Saalem Salamoonitti qopheessetu jubee nutti. Vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti sodaa uumee jira. Kanneen Afrikaa keessaa immoo akka Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti lakkoofsa hedduu argaa jiru caasaa eegumsa fayyaa faca'ina kana to'achuuf rakkisaa waan itti ta'uuf of eeggannoof qophee gochuu qabnaa jechuudhaan daayirektarri waaltaa to'annoof ittisa dhukkuboota Afrikaa Dr. Ahmed Ogweel gama Skype'n Finfinneerraa nuuf ibsaniiru. Kanaaf tarsiimoo gaariif waaltaan kun mootummoonni akka isaan hordofaniif gorsu miidhaa vaayirasiin kun ardittiitti fiduu malu ittisuuf xiqqeessuudha jedhan. Ogweel akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii jechuun eejensii teeknikaa kan gamtaa Afrikaa ta'e kun biyyoonni haalawwan sadii irratti akka qophaa'an ciminaan hojjetaa jira. Kunis daangaattiin biyyoota seenan to'achuu, hospitaalota to'achuuf biyyoonni Afrikaa vaayirasii kanaan nama qabameef qorannaa godhan daran akka fooyyessan gochuu yoo ta'u, kan yeroo ammaa biyyoonni Afrikaa 43 duruu qaban dandeettii ittisa daariqaa yookaan infekshinii cimsuudhaan namoonni vaayirasichaan qabaman moggaatti akka qoodamaniif qorannaan akka geggeeffamuuf gochuudha jedhaniiru. Hanga har'aatti biyyoonni akkaan dhahaman Masrii namoota vaayirasii koronaan qabaman 196, Afrikaa Kibbaa 116, Aljeeriyaan 73 qabu. Hanga bitootessa 18 jechuun roobii kaleessaatti guutummaa ardittii keessaa namoota 605tu vaayirasichaan qabaman. Ogween akka jedhanitti biyyoonni kun sadan caasaan isaanii eegumsa fayyaa hanga tokko mijataadha. Dandeettii isaan qorannaa vaayirasichaa naannootti geggeessuu danda'anis hangi tokko gaariidha. Haa ta'u malee vaayirasiin koronaa heddummaataa yoo deeme biyya isa kamiifuu rakkisaa ta'uu malaa jedhan. Haala jirus milkaa'inaan to'ataa turanii jedhu Ogweel. Rakkoon jiru lakkoobsi isaa ennaa guddataa adeemu namoota vaayirasii kanaan qabaman arganii hordofuun daran rakkisaa ta'a. Ogweel itti dabaluudhaan ardittiin faca'ina dhibee eeboolaa kan bara 2014-2015 irraa hedduu baratteetti. Barnoonni inni guddaan barbaachisummaa daangaa qaxxaamuruu irratti waliigaltee godhachuudha. Yoo biyyoonni akka Giinii, Saraaliyoonii fi Laayibeeriyaa biyyoota madda galii wayyaawaa qaban biraa akka sa'ennaa eeboolaan jalqaba ka'ee deeggarsa argatan vaayirasichi faca'uu gad xiqqeessuun ni danda'ama. Biyyoonni walitti dhufuudhaan qabeenyaa jiru walitti fidanii biyya kabiroo gargaaraa turan jedhan. Biyyi martinuu qabeenyaa gahaa qabaachuu hin danda'u. Kunis dhibee kana qorachuuf kan akka laaboraatoorii qorattootaaf kanneen dhibee kana beeksisuuf muuxannoo qaban argachuudha. Ministiriiwwan eegumsa fayyaa guutuu ardittii keessaa faca'ina vaayirasii kanaa battala beeksisanii ittisi akka godhamu gochuuf imaammata faca'ina kanaaf deebii kennu qindeessuu irratti hojjetaa turan. Fooyya'inni kabiroon immoo ministiriiwwan eegumsa fayyaa biyyoolessaa dhaabolii kan akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaaf jaarmolii sadarkaa addunyaa kan akka jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waliin michummaan hojjetaa jiru jedhaniiru. Yeroo vaayirasiin koronaa faca'aa jiru kanatti jalqabumarraa ka'uudhaan ardittii keessatti vaayirasiin koronaa akka hin heddummaanne ittisuuf michoota keenya ardittii waliin illee walitti siqeenyaan hojjetaa jirra. Eeboolaarraa waa hedduu baranneerra waan ta'eef barumsa argannes yeroo kana haala jiru fooyyessinee hojjechuuf itti gargaaramna jedhaniiru. Itoophiyaan vaayirasii koronaa biyyuufii keessatti argite ofirraa dhowwuuf yookaan immoo falachuuf manneen barnootaa cufatteetiin akka namilleen walitti hin gobbanne seeratte muummee ministeeraatti tan dabarse Iskindir Fireewwattuu nu erge gartuu jubeessan deebisa. Itoophiyaan namni vaayirasii koronaan keessatti argame jalqabaa biyyattii keessatti argamu kan ibsite jimaata darbe ture. Kan umriin waggaa 48 lammiin Jaappaan waliin wal argan kanneen jedhaman adda baasuun to'achaa jirti. Kanneen keessaa lammiin Jaappaan 2 lammii Itoophiyaa 1 vaayirasiin sun keessatti argamu kaleessa beeksifteetti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed isa kennaniin Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii har'as dabalee jira. Kanaaf jecha koronaan weerara sadarkaa addunyaa ta'uun labsamee guyyoota hanga tokko keessatti Itoophiyaan weerara kana dhaabuuf tarkaanfii fudhatamu saffisaa jirti. Biyyoota Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame 28 keessaa tokko kan taate biyyattiin har'a ammoo biyyoota sochii ugguruudhaan manneen barnootaa cufanitti makamtee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a
televiziyoonaa irratti dhiyaachuun akkas jedhan. Itoophiyaa keessatti walgahii lakkoofsa namoota baay'ee kanneen geggeessan waaltaaleen mootummaas ta'e dhuunfaa torbanneen 2 ittaananiif jijjiirama argame ilaallee ragaa haaraa amma dhiyeessinutti walgahiilee akka dhaabbatan jedhan. Tarii lakkoofsi isaanii xiqqoo kan ta'eef qulqullinaaf to'achuuf walgahiileen mijatan yoo jiraatan ministeera eegumsa fayyaan kan to'ataman yoo ta'u walgahiileen kanaan alaa garuu yeroof akka dhaabatan kan murteessine ta'uusaa konfiraansii bakka ispoortii dabalatee torbanneen 2 akka dhaabatan kan murtaa'e ta'uusaaf manneen barnootaa gama laaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'aa ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni walga'anii mana barnootaa oolanii innaa ba'an manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbuu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa har'aa qabee torban 2 akka cufamu murteessineerraa jedhan. Koolejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka geggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa ta'anii akka baratan ta'a jedhaniiru. Waaltaaleen amantiis torbanneen 2 akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akka itti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka ta'u gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaaddoo jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee kaleessarraa har'a tokko dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni 5 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa 3 lammiiwwan biyya alaati. Tokkommoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa akka tureef tokkommoo lammii Itoophiyaa Dubaay irraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennan illee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii miliyoona 100 dabalatee ministeera maallaqaa biraa bajatatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaaniif funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kan akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerotaa hundaa'e waliin erga wal ga'anii booda. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan Baalii Birraa kan hir'isanii kennamu. جالالي غما والأرجينا نفقد سيبين كدا ربي الرفينا جرجر بانو صوبسي جيرينيا توكنا سيكون كدنا كدو ربي الرفينا يكون سيادة دو وننا ريفتي جالالي غما والأرجينا نفقد سيبين كدا ربي الرفينا. Qophiin caqasuu jirtan tuni taabitootes 21 fi 22 guyyaa boqonnaa lamaan. Warrmaan duratti hojjannaa tokko hir'isanii deebina. Vaayirasiin kun Keeniyaallee yaayyuu ga'e. Mootummaan keenyaa tarumaaf jedhee dorgommii ispoortii gurdoollee dhiisuuf ajaje galmoo daawwititti Naayiroobii nu erge. Mutaayi Kaagwee kaabinee ministeera fayyaa mootummaa Keeniyaa vaayirasiin kun lammii Keeniyaa dheenyi Yuunaayitid Isteetsi irraa gara biyyaatti deebite irratti mul'atee jedhan yeroo gaazexeessitootaaf ibsa kennan. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. Akkas jedhu Mr. Kaagween har'a ministeerri fayyaa vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti mul'achuu isaa ibsuu fedha. Dhukkubni kun kaleessa bitootessa 12 bara 2020 galgala lammii Keeniyaa biyya Yuunaayitid Isteetsi turte karaa Yuunaayitid Kingdom bitootessa 5 bara 2020 Naayiroobiitti deebite irratti mul'ate.
Mallattoo dhukkuba kanaa ishee irratti mul'ateen boodas giddugala qorannoo ministeera fayyaatti yaala isheef taasifameen booda dhukkubni kun irratti mul'ateera jedhan aangawi kun. Mr. Kaagween lammiin Keeniyaa dhukkubni kun irratti mul'ate shamarree gana 27 ta'uu himanii amma yaala fayyaa fudhattee fayyaan ishee haala gaarii irra jira jedhan. Ammas garuu lammiileen Keeniyaa guyyaan isheen biyyatti deebitee fi kan dhukkubni kun irratti argame walirraa fagoo waan ta'eef vaayirasiin kun tatamsa'ee hin hafnee jechaan sodaataa jiru. Kanaaf ka deebii kennan kaabineen ministeera fayyaa Keeniyaa dubreen vaayirasichaan qabamte waa'ee namoota erga biyyatti deebitee waliin turtees odeeffannoo guutuu nuuf laatteetti jedhan. Mr. Kaagween lammiileen biyyattii agas dhiphachuu hin qaban jechuun akeekkachiisanii mootummaan biyyattii guyyaawwan 30 dhufanii fi dorgommiiwwan ispoortii manneen amala sirreessaatti hidhamtoota daawwachuu fi walga'iiwwan kamuu gaggeessuu dhorkuu beeksisan. Namni dhukkuba kanaan qabame Keeniyaa keessatti mul'achuu walqabatees imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa jiru lammiilee Itoophiyaa Keeniyaa jiraataniif akeekkachiisa dabarsee jira. Har'a karaa saba himaalee hawaasaan lammiileen Itoophiyaa Keeniyaa jiraatan of eeggannoo akka taasistan bakka namni itti heddummatus akka of qusattan jechaan dhaamsa dabarsee jira. Keeniyaan biyya Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame ishee 13ffodha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Sochiin daldalaa fi dinagdee magaalaa Naqamtee hanqina tasgabbiin walqabatee waggaa tokko darbee fi miidhamuu jiraattonni ibsaniiru jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen. Dhibeen tajaajila intarneetiif bilbilaa godinoota Wallaggaa mudachuunis gufuu guddaa akka ta'etti daldaltoonni ibsaniiru jedha Naakoor. Rakkoo tasgabbii magaalaa Naqamtee keessatti mudachaa jiruun hojii idilee keenya irratti bobba'uudhaaf rakkoo nutti ta'e jechuun dubbatu jiraattonni magaalattii tokko. Jiraataan magaalichaa tokko sababaa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin himuu jechuudhaan yeroo ammaa kana haala magaalattiin keessa jirtu jedhan ibsanii jiru. Magaalaa keessatti nama diida deemuu qabanii tumuu dararuun uummata naannoo qabanii mana hidhaatti guuruun itti fufee jiru. Haalli gabaa baay'ee ol ka'ee namni jiraachuu dadhabeera. Kuni walitti dabalamee amma namni gara abdii kutannaarra ga'eera. Magaalicha keessa nafee jiraatu iyyuu humni dinagdee isaa iddoo biraa dhaqee isa jiraachisuu dadhabeennaan malee haala qabiinsi mirga namaa magaalaa kana keessatti deddeebi'u humna qabatee ta'e nafne iyyuu baqannee baane. Maayidha kan hundumaa kan fide heerri cabeera. Namni mirgi dimokiraasiidhaa mirgi uumamasaa akka jirutti biyya kana keessa hin jiru. Namni reebamaa hin dararamaa abbaa barbaadan halkan dhaqanii mana cabsanii qabanii mirga yaada kee ibsachuu hin qabdu, mirga dubbachuu hin qabdu, mirga wal ga'uu hin qabdu. Kana keessatti namni mirga galgalallee mana nyaataa dhattee nyaata nyaachuu hin qabdu. Humni hidhatee magaalicha guutuudha. Garuu humni kun utuu jiru ammallee namni du'aama jira. Duudhee hin gaddachuudha kaleessa gara namni tokko maqaa isaa adda baasee beeku rasaasaa meeqamutame jira. Dargaggoon kan biraa addunyaan jedhama jedhu immoo sababa magaalicha keessatti tajaajilli intarneetaa erga cufame ji'a 2 ta'eef yuunivarsiitii irraa eebbifamus hojiilee gama marsariitii garaagaraa fi marsariitii hawaasummaatiin gadhiifaman irratti galmaa'ee dorgomuudhaaf rakkisaa natti ta'eeraa jedhe. Tajaajilli bilbilaas godinaalee Wallaggaa hedduu keessatti addaan citee kan jiru waan ta'eef maatii koo magaalaa Najjootti argaman irraa haalan keessatti argamu bilbilaan hubachiisuun hin dandeenye jechuun dubbata. Namni kan biraan sababaa nageenyaa koof hin sodaadhaa jechuun maqaa isaanii hin caqasnes hojii tajaajila intarneetii kennuu fi hojii daldalaa irratti bobba'anii jiraachuu dubbatanii cufamuu intarneetaaf bilbilaarraan kan ka'e rakkoo uumame jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Egaa tajaajilli intarneetii keessumaa daldaltootaa fi namoota akka keenya intarneet kaaffee qabanii fi bu'aa guddaa buusa. Yeroo ammaa kana durii ispeerii kompiitaraallee Finfinneedhaa wantoota adda addaa gurgurtaaf dhiyeessuun Finfinneedhaa finna. Egaa wantoonni kun immoo durii karaa teelegiraamiidhaa suura kaasanii meeshaatti barbaaddu kanadhaa jedhanii nu ergu nus isa laallee kastamariitti argisiisne iddoo yeroodhaan kastamariif dhiyeessina turre. Amma garuu wantoota gabaatti dhiyeessinu akka durii yeroodhaan dhiyeessuu hin dandeenyu. Kanaaf ofii keenya qaamaan dhaqnee ilaalleetu wanta sana dhiyeessuu qabna jechuudha. Baasii guddaa nu saaxileera. Yeroo keenyas baay'ee gubaa dhiibbaa guddaa irratti fideera jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana dukkana keessa jirra jechuun hin danda'ama. Kanarraas kan ka'e daldaltoonni baay'een magaalaa kana akka gadhiisanii deemaa jiran haaluma jirurraa kan ka'e odeeffannoo bal'aatu jira. Manni kiraayii guddaadha. Mana kiraayii illee qabballee sarbaa eeggachuun baay'ee nu rakkisaa jira. Tajaajila barbaachisaa ta'e illee dhiyeessaa hin jirru. Intarneetiin kun erga citeetii olmost biizinasiin keenya gara du'uutti deemaa jira jechuudha. Kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen komii jiraattota magaalaa Naqamtee tokko irraa ka'e kana yommuu deebisan akkas jedhan haala tasgabbii yeroo ammaa magaalaan Naqamtee keessatti argamte jedhan irraa jalqabu. Magaalaan Naqamtee amma tasgabbii gaarii keessa jira. Idileedhaan namni kan hawaasummaa kan dinagdee isaa gaggeessaa jira. Kanarra darbee waliigalatti naannoon akka nagaattidha kan inni jiru amma. Darbee eessattuu addunyaa kanarratti kan jiru namni yakka idileedhaanis haa ta'u dhimmoota birootaan sooshaal kontraadishiniin yeroo tokko nama dhuunfaa gidduutti gara gidduutti ta'uu danda'a. Garuu immoo
haalli nageenyaa yeroo kamuu caala amma magaalaa Naqqamteetti gaariidha waan jedhamu sun kanan qaba ofii koo yeroo ilaalu. Tibba kana keessa gaafa wiixataa namni maqaan isaa obbo Bojaa Taayyee jedhamu magaalaa Naqamtee keessatti lubbuun isaa darbee jedhanii namoonni osoo dubbatanii dhaga'ee namni kun haala ittiin lubbuun isaa darbe beekuun ni danda'ama. Qaamni kana wajjin wal qabatee to'annoo seeraa jala oolee yoo jira. Isan kan qorachaa jiru qaama nageenyaati. Karaa bu'aa qorannoo isaanii hin barre ammammaatti. Obbo Bariisoo dhuguma abbootiin qabeenyaa magaalaa Naqamtee dhiisanii bakka biraa deemanii jiru. Yoo deemaniiru ta'e maaliif? Gaaffiin keessirriidha. Ani erga dhufee gara baatii lamaati. Ergan dhufeeti kaasee abbootii qabeenyaa deemaniiru abalu deemeera kan jedhamu odeeffannoo hin qabu ani. Garuu immoo magaalaan Naqqamtee akkuma beekamu yeroo duraa sana yaaddoo nageenyaa dhimmoota adda addaatiin yakkoonni babal'achuunsaa dhimmoonni adda addaa akka inni jiru beekamaadha. Amma garuu tasgabbaa'ee nagaanis bu'ee seenaa magaala kanaa dhimmoota duriirraa kaasee hambaa kan ta'an seenaa kan ta'an karaa dinagdees karaa hawaasummaas akkamitti kan inni socho'uu danda'uu fi hawaasnis ofitti amantaadhaan jireenya rakkoof dinagdee hawaasummaa isaa eeggachaa akkamitti akka inni itti fufuu danda'u marii adda addaa gaggeessaa jirra. Abbootii qabeenyaa keessaa qofa osoo hin taane alaayyuu dhufuu nurra jiraata bakkeerraa hawwachuu nurra jiraata kan jedhamu karoorfannee uummata wajjiniinis sadarkaadhaan mari'achaa jirra. Ofitti amantaadhaan olaantummaan seeraa kabajamee namni dinagdeedhaan akka inni sirriitti warraaquu danda'uu fi magaalaan Naqamtee gidduu gala dinagdee isheen taatuudhaaf qophii guddaa irra jirra sochii irra jirama jechuudha. Naannoo sanatti koomaand poostiin mana marii bakka bu'oota uummataatiin labsame jiraachuu haadhiisu malee humni nageenyaa hedduu magaalaa keessa socho'uun wal qabatee namoonni yeroodhaan akka manatti galan akka taasifamanii fi namni erga sa'aatii 12 darbee booda bakkee keessa nagaadhaan walii gaddeemuun rakkisaa akka ta'e kan isaan dubbatanii kan qaamonni nageenyaa tarkaanfii reebichaa akka fudhatan kan dubbatan jiru kun hammam dhugaadhaa wanti koomaand poostii fakkaatu kun ka'ee sochiin hawaasummaa fi sochiin diinagdee magaalichatti deebi'u gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraate. Sochiin dinagdee fi hawaasummaa iddootti deebi'ee nageenyi lafa qabatee hawaasni ofitti amantaadhaan nagaan bahee akka galuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Qaamni nageenyaa nama reebee kana nama godhee kan jedhamu ani qabatamaatti ofii koo amma kana kan hin jiru qabu garuu koomaandi poostiin mootummaadhaan deebi'ee ka'a sadarkaa aangoo keenyaa miti garuu immoo asirratti hubatamuu kan qabu kan raayyaan ittisa biyyaa yookiin qaamni nageenyaa baay'achaa jiruu fi waan koomaandi poostiin labsame qofaaf otoo hin taane dhiibiin gara kaabaa jiru as naanna'ee jira gara biyya Itoophiyaatti teessoo isaaniis naannoo kanaatti naanneeffatanii jiru isaan kaampii mataa isaanii ijaarratanii raayyaa ittisa biyyaa ijaarratanii bahuudhaaf piroosiirra akka jiran beeka. Kanarra darbee kan isaan baay'atanii jiranii fi dhiibiin sun iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti inni sistema opereeshinii mootummaatiin dinagdee fi hawaasummaa uummataa hojii wal qabatee nageenya hojii wal qabatee muuvmentiin raayyaa ittisa biyyaa karaa raayyaa ittisa biyyaatti inni beekamu. Addaan cituu tajaajila kan intarneetii biroodbaandii fi bilbilaa yookaan daataa hojii wal qabatees immoo haalli kun akka ka'uuf gama keessaniin waan gaafataa jirtan yoo jiraate. Egaa ammammaatti isa kana hin qoranne kana dhaabbata teelee yookiin quunnamtii teknooloojiitu beekaa egaa maaliif akka inni yoo nagahee isan barre fuulduratti yeroo adda baafadhu siin deebi'e. Gareen falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu torban kana keessa mootummaan tajaajila bilbilaaf intarneetii godina Wallagga Lixaa, Qelleem Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti guutummaa guutuutti godina Wallagga Bahaa keessatti immoo iddoo baay'eetti cufamee jiru akka banu ibsa isaatiin gaafatee ture. Gareen falmaa mirga namoomaa kun ibsa isaatiin tajaajilootni kunneen addaan cituun hariiroo maatii gidduu jiruu fi tajaajiloota jireenyaaf barbaachisaa ta'an kan danqe ta'urra darbee mootummaan tarkaanfii hidhattoota naannoo sana socho'an irratti fudhachaa jiru laalchisee odeeffannoon akka hin jiraanne taasiseeraa jedhee jira. Dhimma kana irratti ibsa akka nuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkasuma geggeessitoota hojii Itiyoo Teleekoom argachuudhaaf yaaliin taasisee milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin baatii darbe keessa geggeessaniin lixa Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti bu'uuraaleen misoomaa tajaajila bilbilaas ta'e intarneetii kennuudhaaf dandeessisan waan ciccitanii jiraniif tajaajilicha irratti danqaa'uudha kan isaan dubbatanii jiran. Yoom akka banamu garuu ibsa laanne. Itti aanaan Itamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa baatii darbe keessa gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin tajaajilli intarneetiif bilbilaa naannoo sanatti kan addaan cite tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiruun kan wal qabatu ta'uu himanii tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'a qabeessa taasiseeraa jedhanii turan. Faallaa kanaan dubbii himaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a gaaffiif deebii kanaan dura nuuf kennanii turaniin tajaajilicha addaan cituun tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhataa jiruun waliin qabatu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Qophii nam caqasuu jirtan tuni taabitootes 21 fi 22 guyyaa boqonnaa lamaan. Warra armaan duratti hojjanna tokko hir'isanii deebina.
Waajjira USAID ka Washington DC jiru keessa itti gaafatamaa USAID keessa itti gaafatamaa tokko dubbifne itti gaafatamaa damee nyaata ijoolleeti Sean Beckeredhan waan hedduu irraa walaasofne waan irratti walaasofne feesbuukii keenyallee irra waan kennee fi akka tokko mallee sanitti himna. Afrikaa keessa baruun baraan akka dhaabii kun jedhetti ijoolleen miliyoon caalanitti nyaati isaaniitiif mal dhabaniitiin lubbuu dhaban hawwan illeen akkanuma. Addunyaatti biyyooti guddachuu jiran dhibuma akkana kan ka'e jiran taatullee dootii ijoollee addunyaa keessa xiqqaachaa dhufuu jirti. Afrikaa immoo akka USAID'tti dabala deemuu jirti. Tan irratti USAID'tti itti gaafatamaa soor ijoollee kureefu jenne Sean Beeker dubbifne waan hedduu warra laasofne. Gamkaaniin Itoophiyaa, Peeruuf Senegaal akka Beeker jedhetti gamkanaan wayyaa qaban bajeeti ramadaniitiin ijoollee isaanii haga guddaan du'urraa oolchuutti jedhan. Sagantaan ijoollee du'urraa oolchuu qorataniitiin hojii jijjiiruu malanii jedha Sean Beeker. Taatullee lakkoofsi nama du'u addunyaa keessaayyuu keessumattuu Afrikaa keessaa akka malee dabale. If you look at Africa, the State of the World's Children Report from UNICEF, child mortality in Africa. Akkana jedha akka dhaabii UNICEF gannaa keessumattuu bara 2018 baasetti ijoollee Afrikaa keessaa miliyoon 2,900,000tti nyaata isaaniif mal dhabaniitiin lubbuu dhaban. Ijoolleen tun biyyoota Afrikaa gammoojjii Saaraa gad jiran keessaa lubbuu dhaban. Adoo ijoolleen tun xiqqeennaanuu qarqaarsa argatanii silaa nama miliyoon 1 caala du'urraa oolchuu dandeennaa jedhe. Wanni ijoolleen nafa isaaniitii male nyaata nafa isaaniitiif male dhabanii fi siyaasaalleen ka'e jirtii jedhe. One of the myths of malnutrition is, oh, well, you just grow the economy of malnutrition. Akkan jedhe waan namni itti dhugeeffatu tokkotti jira yoo mali jireenyi biyyi tokko jabeessan yookaan ammoo biyyitii guddatte ijoolleellee waan isaaniif mal jalumaan argachuu waan danda'aniif guddachuu danda'anii jedhe du'urraa ooluu danda'anii jedhe. Akka tokko ammoo sagantaan qarqaarsaa ijoollee jiraachuu baannaan kun ta'uu hin dandeettu. Sagantaan kun kaawwaniif ijoollee qarqaaru taanaan ammoo sadarkaa addunyaatti iyyuu ijoollee tana balaarraa oolchuu danda'a jedha. USAID'tti akka Beeker jedhetti sagantaan isiin biyya alaatiin qarqaarte Feed the Future jedhanitti jira. Addunyaa keessaa ijoollee hedduu akka kanaan balaarraa oolche. Lakkoofsi ijoollee nyaata isaaniitiif mal dhabaniitiin lubbuu dhabanii akka Beeker jedhetti xiqqaachaa deemuu jira. Taatullee Afrikaa keessaa. Africa is the only region of the world where the absolute number of stunted children is increasing. Ardi jirtu cuf keessa ijoollee Afrikaatti nyaata isaanii mala dhabeetiin akka malee hiyyoommachaa, huqqachaa, qancaraa, lubbuu dhabaallee deemuutti jiran. USAID'n biyya Afrikaa hedduu keessa sagantaa akka qaba. Fakkeenyaaf biyya akka Beeker jedhetti Maalii keessa akka haawwan ijoollee isaanii xiqqeennumaan iyyuu akkuma da'aniin iyyuu harma hoosisuu barsiisan gargaara. USAID'n Maalii gam kanaan waan hedduun qarqaartii jedha. First hour the child is born through the first 6 months, breast milk meets all the nutrient requirements. Akkuma daa'imni dhalate haga jijaatti aanan harma hoosisuun faayidaa hedduu qaba. Aanan harmaa soornafa ijoolleetii mal cufaayyuun qaba. Ijoollee eegii isheen dhalatan keessumattuu haga guyyaa 1,000tti akka dansaa qorqorachuu malan waan isaanii male yoo danda'anii akka dansaa kennuufii malan ta'uu baannaan mootummaan sagantaa ijoolleen qarqaaran jaba baasuu malee jedhe. Akka kanaan ijoollee addunyaa keessa gannumattu iyyuu 800,000tiif 20,000 balaarraa oolchuu hin danda'anii jedhe. We can save globally about 820,000 lives a year. Gamkaanin ammoo ijoolleen xiqqeennaanuu vaayitaamin A argataniillee jireessuullee danda'an. Afrikaan gam kanaan faayidaa hedduu irraa argattee jedhe. Keessumattuu iyyuu biyyooti Afrikaa ka Saaraa gad jiranii gam kanaan gannatti marroolaan vaayitaamin A kan ijoollee kennanii kunin faayidaa hedduu qabaattee jedhe. USAID'n sagantaa akkana kanaan akka Beeker jedhetti ijoolleen miliyoon 23 caala balaarraa oolche. USAID'n addunyaa keessatti dhukkuba HIV AIDS fa malaariyaa yookaan ammoo dhukkuba biinniitiif dhukkuba garaagaraatti akkuma addunyaa keessa ijoollee qarqaaranii ijoollee nyaata isaaniif dhabanii rakkatan miliyoonii hedduun dhumatanillee qarqaaruuf malee jedhe. Ji 10 duubatti horguddaatti bulchoota addunyaa hedduun itti dhufanii rakkootan irratti mari'atan Jaappaan Tookiyootti taa'uuf deemuu jira. Bulchoota Afrikaalleen ijoollee biyyi isaanii qarqaaruu fi sagantaa jabaa baafatanii himaammata biyyaan bulchan keessatti galchuu malanii jedhe. Mootummaan haawwaniif ijoollee jabeeffatu egerii biyyi tokko waan jabeeffatuufi tan irratti jabeeffateetiin karoora qabaachuu malee jedhe. And then you also need to make sure that if there are social protection services, they're enabled. Kanaafuu akkanaan ijoollee jabeeffannaani namni hedduun addunyaanuu abdii horachaa deemuu dandeettii jedha. Sean Beeker USAID keessatti. Ayyalam nagaa keessanuu bulaa qophii boriitiin walti dachaan nagaan bulaa nagee.